Tole ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi maatiiwwan Ethiopia Student Service guyyaa raashaleen keessan kunoo akkatti babbareedee isinii dhufee jira. Maaliif dhuftee maal barbaadde jechuun keessaniin oolu waan barbaade zirziriidhaan goodaa kee scratch irra jechaadha. Hamma gubbaatti muluusaa isin hubachiifadha. Isin bichaa na gargaara. Na gargaara gaafan isiniin joommoo kufeeraa ol na kaasaa jechaan jiramti. Dhabeeraa naa kennaa jechaan jiramti. Wanti isin na gargaartan yaa'ugaa online kanarra beektu mitiire. YouTube'itu birrii takka naa kaffaleetu amma immoo naa kaffaluu dide na aarse. Baay'ee na gaddisiise dhugaa. Yaa'u garuu maaliif si kaffaluu dide yoo jettani YouTube irratti gaafa hojjetamu YouTube'n akkuma fakkeenyaa fi dhaabbilee kamiyyuu jechaadha. Kaampaaniin kamiyyuu nama qaxaratanni yeroo nama qaxaru immoo inni qaxarame kun hojii barbaachisu seeraan amanamummaadhaan hojjetee hojii isaan dhiyeessu taanaan kaampaanichi waan fayyadu qaba. Hin fayyadu. YouTube'n akkasuma beektu. Consistentii nuti contentii irratti hojjennu irratti jechaadha. Guyyaa guyyaan yookiin osoo irraati hin badin hordoftootaaf contentii keenya dhiyeessuu akka qabnu YouTube'n ni hordofa beektu. Ani immoo xiqqoo ishee biizii ta'een haalli naa mijachuu didee YouTube irraa fagaadhee garuu biizii ta'e gaafa hin jiru yaa'u tamaariinis amma biizii ta'uu jemmartee itti abbaate taa'aa jirta taanaan ati shawwadamtee itti obboleessu. Yeroo ammaa kana maal hin beektu kutaa 12ffaa gaafa barannu hiriyoota koo waliin hiriyoonni koo baay'een hin kufanii beektu. Kutaa 12ffaan tiraansii hin kufanii an darbee qabxii ariifii fideen darbee. Erga darbee boodee garuu isaan yaa'u barumsa dadhabanii illee miti sitatii dogoggoroota garaa garaa uumanii kufanii aariidhaan yaa'u isaan hojiitti gadhanii kutatanii cimatanii jechuudha. Amma isaanii sokkanii dhugaa waaqa. Birrii seeraan lakkaa'uu jalqabaniiru. Ani erganii isaan irraa adda amma waggaa 4 ta'eera. Waggaa 4 kana keessatti badaa kaapitaalli ani qabu beektu xiqqoo ishee akka isaanii miti. Yoo ana bichaa miti ani immoo tamaarii keessa xiqqoo ani homaan jiru amma akka kootte jechaadha. Taati taa'aa jirta taanaan shawwadamtee taa qabxii bichaa jettee qabxii kee hojjettee gaafa eebbifamtu foriyyuu fidii ba'i. Alaatii seetaappii ammachaachi atteen jirtu taanaan waan warri diina jiruun beektu taanaan abbaate keessaa galteetta. Ammuma chaalenjii gurguddaa ala jiran bayiiti tagaafate abbaate. Yeroo ammaa kana ani ganna kana intarneeshipii hojjechaa jiran magaalaa Finfinnee dhaabbata sooftuweerii oomishuu Boolee Dambal kan jiru Paris Technology kan jedhamu tokko achitti intarneeshipii hojjetaa jira. Beekumsa gurguddaa na fayyadu fi akkasumas immoo waan barnoota ani baradhu kana faana gara biizinasiitti galuuf weebsaayitii oomishuuf appilikeeshinii oomishuuf siistama ammatti fayyadamtu kana oomishuuf isaan gibbiitti baradhee haala staandardii ta'een kaampaanii wajjiniin hojjetaa jira. Garuu birriin naa kaffalamaan jiru beekumsuma jaan argadhuuf jedheen YouTube irraa fagaadhee xiqqoo ishee birriin takka yeroo tokko minaan akkas lama naa kaffalame amma na ilaa abbatteetti waan ta'eef support please. Okay guys, barataa taanaan batalee amma argitee tamni ishee kan milikiititti kan subscribe isheettu tuqi baake tuqi. Sitti tole immoo likes nagaca'ii waaqa nagaca'ii akkatti dasna jiru akkatti beektanii too beektanii jechaadha. Gaafan akkasiniin jedhu yaa ofii kee fayyadamuu dandeessaa naan immoo maal fayyadaa siin godhu namni yoo jettanii yaaddu ta'e yoo gochuustanis ikkoo waan fayyadamtanii qabdan waan ta'eef naa godhaa. Jajjabeessaa jechuudha. Yoo sitti tole immoo jabaadhu naan jedhaati yaa'u komentii irratti naa barreessaa. Jabaadhu qaxalittii haa jedhaati. Inni kan biraani jechuun gara qubna garaatti gaafa deebi'u YouTube chaanaalii kana irratti YouTube chaanaalii kana kanan create godhe jalqabuma isaa kaayyoon konni guddaan
yuunivarsiitiitii bahee waggoota 5 kana booda waggoota 5 fagoodha maal jechuudha. Waggoota 3 kana booda chaanaaliin kun hordoftoota 100,000 ol kan qabaatu akkasumas immoo barattoota support gochuudhaan informationii babbareedaa barattoonni maal gochuu akkamitti akka success akka ta'uu danda'an osoo baratanii chaansii gurguddaa qaban akkamittiin akka fayyadamuu qaban taffi jedheen irratti hojjedheen barattoota waliin barattoota fayyadaa barattootaas fayyadamaa ilaalchi barattootaaf qabamu inni sirriin amma beektu ilaalchi nuuf qabamu badaa xiqqoo ishee barataa gaafa jedhamnu amma hin beektu yaa'u gibbiitii gaafa gallurre baay'ee yaa'u nutti dhagama wantoonni tokko jiru huqqattee dhuftee maanni dubartootaatiin batalee keessumatti dubartoota walii taatan jecha yaa'u hin beektu isa dhabsuu qabna beektu barattoonni ammaa booddee beekumsa qabnutti fayyadamne barnoota yaa'u dipaartimentii barannu fiildii barannu wajjin wal qabsiifannee gara biizinasiitti galuu biizinasii keessa hin gallu taanaan barnoonni xiqqoo nuun faata jiruuf jireenyi mataa keenyaa fi yaa'u nuun immoo kan nu eeggatu gammaatiin keenya jiru obboloonni keenya jiru firoonni keenya jiru even namootni naannoo keenyaa jiru nu jajjabeessaa jiran jecha yaa'u kanaaf mataa keenyaaf bichaa miti waan ta'eef imaanaa guddaan nurra jira waan ta'eef ammuma chaalenjii garaagaraatti baate tagaafatu qabna waan ta'eef anaatiin na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada laayikii naa tuqaa subscribe godhaa chaanaaliin koo xiqqoo ishee duubatti hafeera waan ta'eef ijaan irraa fagaadheef akka inni aktiif naa ta'uuf subscribe godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Waan inni irraanfadhe yoo jiraate tokko maqaa koo isinitti himne ani bal'inaa caalaan jedhama barataa yuunivarsiitii Bulee Horaa dipaartimentii sooftiweer injineringii waggaa 4ffaa barataa jirudha. Already amma yaa'u garuu xumureera waggaa 5ffaa jechuu dandeessu yaa'u bara garnaan eebbifame waan ta'eef subscribe naa godhaa. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan chaanaalii kana akka support naa gootanii naaf guddiftan isin gaafachuun barbaada. Kun immoo waan daqiiqaa tokkollee hin guunnedha waan ta'eef rakkoon qabu guyyaa tokko isin immoo akkan support isin godhu na gaafachuun keessan isin oolu waan ta'eef amma chaanaalii kana subscribe godhaa. Gootanii moo ammayyuu hin goone maali bu'aa qaba dabbaru subscribe godhaa malee indee gootanii moo warri gootan guddaan haa galatoomaa warri ganaa gochuuf jirtan immoo naa jajjabaadhaa maalu warri diddan immoo maal goona diddanii ma callisanii gadhiisanii kana nyaattola kana warra hin goonecha warra maal na fayyadattanii baqa zimjettanii darbuu barbaaddan isin miinecha kana nyaattola maal yoo gootanii maa rakkoo qaba qoy yaa'u garuu nan beekan jettanii nuti oromoonni kun rakkoo qabna beektu waliin gargaaru beekta sappoortii waliin goonu kana ani garuu kana cabsuun qaba masinitti agarsiisa na fammasiisuu qabdu yaa'u yoo istanii garuu an nan fammasan jettanii fammasuun kun oolun jettanii yaa'u garuu na fammasiisuu qabdu ammuma subscribe naa godhaame maalu qashti godhi kaa sin kadhannaa sinittiin baay'isee fakkaata nagaan naa turaash sinin jaalladha dammoo dhugaawaa kanaa booddee kontentii babbareedaadhaan informationii babbareedaa wantoota garaagaraa waanuma baqa miidiyaa irratti bareedu miidiyaa irratti nama fayyadu kana sarchi godheen diippilii gadi lixeen siniifin dhiyeessaa nagaan naa turaa oolmaa gaarii naa qabaadhaa. Itoophiyaa student service kan barattoota Itoophiyaati kan gajjallaa yoo ta'e elementary high school haga yuunivarsiitiitti jiruuf jira jechaa jira. Subscribe godhaa na jajjabeessaa malleesii irra deebiin isinitti madhaa nagaan naa turaa oolmaa ciao.